Gumiro babrasa dufugana takeka falande yanu fallen yeda bagara nubek gara sof kenya jannati ya robo ujuba sadamunne pormas banne warengne bakatti daben begne ya rabbi ikajelchi siarka genyanut Ponko sormaaf taaya dhiiroo ormatu ragaaba hayyuu dhala gaafalu arjaan beelaa qalu gameessa garee raagee beekan hundallee caale kan ofii maaf wallaalee bakkatti dhabeen beekne yaa rabbi qajeelchi si argaan keenya nuti jetti ijoollee. daawwattoota TV Oromiyaa magaalaa Toronto Ashama harka fuune sagantaa guyyaa irraa keessatti jaalatamaa fi kabajamaa kan ta'e dargaggeessa Alii Mahammad kan Facebook fi karaa YouTubetiin namoonni Oromoo hedduun beekan kan yeroo hunda qabsoo Oromootiif dhimmamu kan uummata Oromootiif dhukkubsatu kan waan jechuu barbaadullee jechuurraa if duuban deebine kan yeroo tokko tokko abbaa fedhen soda jechuudhaan beekamu gaa kana hunda laalchisee isaa wajji gaafiif deebii godhuudhaaf deemna. Ali waamicha keenya kabajjee TV Oromiyaa magaalaa Toronto argamuu keetiif hedduu galatoomi siin jenna. Duraan dursee anis carraa kana warroonni TV Oromoo magaalaa Toronto carraa kana naa kennuu keessaniif maqaa hawaasa Oromoo bal'aatii fi maqaa daawwattoota kiyya kan Feesbuukaatiin isin galatoomfachuu barbaadaa galatooma. Tole egaa Ali mee yeroo silaalan ijoolleedha. Gaa umrii keetillee beekuu waadhu yeroon tilmaamu ijoolleedha. Eega biyya baate hagam takko ta'e haalli biyya itti baate hookam? Galatoomii ani ergaan biyyarraa ba'e amma gara waggaa 3 ta'ee jira. Walumaa galatti ani wanti biyyarraa ba'ee fi namoonni hedduun akkuma beeknu biyya Awustiraaliyaa, Kanaadaarraa biyyoota gurguddatan hedduurraa maatii keenya laallaa, harmee keenya laallaa akkasumallee galleetii lafa bitannee mana jaafannee maal jennaa jedhaniitii gara biyya galanii. Ammoo ani haati biyya waan gararraa adda taatee biyyitu nagartee biyya namni keessatti hojjetuu miti baafadhu na jettee nama baafadde. Baafadhu ennaan itti jette jechuudha. Tole egaa akkuma beekamutti biyya jirtu kana keessatti atu jette egaa baate waggaa 3 amma umrii kee kun meeqa? Waggaa meeqa? Ani umriin kiyya gaafa biyyarraa ba'u waggaa 14tti biyyarraa ba'ee amma 14 irratti waggaa 3 daballee 17 ta'a amma umriin kee walumaa galatti waggaa 17 jechuudha. Ati umruma 17 kanatti waan waggaa 57 haasofta jechuudha bar. Maaliif beekun? Eessaa dhufe? Jechuun namni tokko haala garaagaraatiin dandeettii uumaadhaan dandeettii kana namni gaaramaan horachuu danda'a. Tokko uumamaan rabbiin dandeettii fi kenneetii addunyaa kanarratti lafa kanarratti dandeettiidhaan guutamtee sammuun harkee dandeettiin guutamteetti dhalattaa. Inni lammaffaan ammoo ergaa addunyaarra dhalattee kaate namarraa waa barattee waan manguddoon jettu waan namni gurguddaan jedhu hayyuu jala deemtee waa barattee waa dubbistee waa barattaa. Anillee waan qabsoo kanaa namuma qabsoo keessatti kufee eessa turanii kitaabuma garaagaraa manguddoon ol jiran hayyootarraa uuma garaagaraa walitti sassaabuudhaan dubbadha jechuun waan dubbadhu. Tole egaa mee
dhugumatti haalli ati itti dubbattu haala hedduu gaariidha. Hedduu namni illeen eeggachuu hin danda'u viidiyoo kee yoomuma gurbaan sun dhufa. Garuu yeroo ati achi as baate ani nama tokkollee sodaadhu gaateettu namni kun rifata maaliif? Har'a anaaf deema moo kami ati akkami wayi dharraa nama arrabsoo qabda? Lakki ani nama tokko yookaan ani nama tokko namummaa isaan jibbu nama tokko namummaa isaan jibbu garuu jaamaya Oromoo haa ta'u qaama siyaasaa haa ta'u nama dhuunfaaf haa ta'u nama Oromoodhaaf dubbatu tokko yoo inni dogoggore obboleessi kiyya dogoggortee jirta haalli kun dogoggora sirraa jechuun jaalala isaaf qabduuf dogoggora qabatee akka inni hin fagaanneef waan beekan wal barsiisurraa kun jaalala malee nama tokko namummaa isaa jaamaya Oromoo kamuu kabajan qabaaf dhaabbilee siyaasaa Oromoo kabajan qabaaf nama tokko namummaa isaan jibbu kun jaalalarraa wal gonfachuu wal deebisuu dogoggoraarraa wal deebisuudha malee nama tokko yookaan jaamaya tokko wanni irraa jibbu tokko illee jiru hanga dogongora qaban ammoo dogongora isaanii itti himuu fi wanni na dhorku tokko illee hin jiru. Kollega Ali hedduu galatoomii mee waa'ee qabsoo Oromoo kana laalchisee eeguma biyya dhuftee feesbuukii kana gartee namoota biraa kan haasa'an daawwachuu eegaltee qabsoo Oromoo kanarraa dubbachuu eegalte moo ijoollee taatee osoo biyya jirtuutis waan qabsoo Oromoo kana hanga tokko numa beeyta? Tole galatoomii waan qabsoo Oromoodhaa biyyumatti hima dhagahaa keessattuu ergaan biyyarraa bahee miidiyaa garaagaraa ilaaluudhaan yuutuubii garaagaraa waabsaayitii garaagaraa miidiyaa hordofuudhaan xiinxaltoota siyaasaa Oromoo waan isaan dhaggeeffachuun kitaabuma garaagaraa hanga si danda'ame tokko waan laaltee qabsoolee isa turtee maalirra geessee dhaloota ammaarraa maaltu eegama isuma fedhanirraa dhaggeeffame jechuudha. Tolega, egaa mee ammaan tana haala amma ati dargaggummaa keetii fi ijoollummaa kana walitti qabatee qabsoon Oromoo yeroo ammaan tana haalli irra jirtu maal sitti fakkaata? Galatoomii qabsoon Oromoodhaa dhuguma rabbiitti yeroo ammaa kana oolaallee baay'ee kan nama boonsuu fi hedduu kan namatti toludha jechuudha. Qabsoon Oromoodhaa duraan hawaasni Oromoo dammaqaan hin turre dhaabuma adda bilisummaa Oromoo hawaasa isaatti dhaabbate kana akka waan biratti ilaalaa ture mootummaa kana jala seenee waan akka mootummaa kun isaaf ta'uutti ilaalaa ture har'a hawaasni Oromoo dammaqee addunyaa mara keessaa bilisummaa barbaacha namni guutuun dargaggeessa akka dargaggeessaatti shamarree akka shamarreetti jaarmaya akka jaarmayaatti manguddoo akka manguddootti qeerroon guutuun amma wanti isiin quuqaa ta'ee garaa keessa taa'aa jiru wanti isiin gubansaan onnee irraa qabdu guutuun bilisummaadha jechuudha. Kanaafuu hawaasni Oromoodhaa guutuun dammaqee jira xiqqoomatu haasa jechuudha amma bilisummaadhaa qabsoon Oromoo baay'ee tarkaanfachaa jirti haala nama boonsurra jirti. Tolega, akkuma beekamutti jaarmayoonni Oromoo maqaa adda addaa baafachuudhaan xiqqoo lakkoofsi heddummaachuu ni jira. Hangi tokkos maquma ABO kana bakka 3, 4, 5 godhuu ni jira. Isaan kanaafuu dhaamsa akkam qabdaati? Dhaabni adda bilisummaa Oromoodhaa jalqabarraa oolaallee muraasa akka akeeka takka jechuudha. Ergaa jaalala keenya warroonni gurguddaan keessaa kufanii qabsoon akkuma dhuftuun akkuma asdeentuun wal keessaa diigamanii kunillee maqaa biraa kunillee maqaa biraa moggaafatanii ofumaa walirratti haasa gochuu ofumaa walirratti jiru wanti beekamuu qabu tokko maal isiniif fakkaata dhaamsinanii dhaabolee siyaasa Oromoo hundaaf ta'amu hawaasni Oromoodhaa baay'ina dhaabbilee siyaasaa hin barbaadu. Baay'ina dhaabbilee siyaasaa irraa dantaa kan qabu. Hawaasni Oromoodhaa wanti inni barbaadu kallacha qabsoo bilisummaa Oromoodhaa kan hawaasni Oromoo inni kibbaa inni lixaa guutuun jala ni dhibe kallacha tokko barbaada malee dhaabbilee siyaasaa kan maqaa adda addaa moggaafatanii kunillee namuma shan jaarratee dhufee kan ABO aangoo akkanaa kenna
إنه مساجي أغرتي مساجي عرفي على اللي أباو وقنا نقولا إني جعبكم حافي تقبلين سياسة أومو قوتون تتتت تجيباني يوكا سبا إساني في باب بلنتي عواسي أومو دا دائنا قابلين سياسة هم بربادو كان لكتب بربادة كنافو كان لكتب فتلت تهريرو إساني بالطمع Egaa yeroo dabre kana keessatti akkuma namoonni Oromoo irra hedduun yoo haalli xiqqoo wayyaa'e jedhanii Oromoo Federalist Congressii yookaan waliigalatti madirakii namni gargaaraa ture quba shan harka shan maal jedhamaa ture yoonuma xiqqoo mootummaan kun xiqqoo wanni dimokiraasii jiraattee isaanis bakka argatan Oromoodhaaf waa godhuu ni danda'ama yaada jedhuun. Haalli sun haalli filmaataa sun akka hin ta'inii fi akka haala nama gaddisiisutti akka dhume namoonni beeka. Amma warreen hoogganoota madirak jechuun kan deeggaraa turte si qofaa miti. Namni irra guddaan deeggaraa ture. Deeggaraa turtee fi akkasuma miseensota isaanii biyya jiruun ammaan tanatti maal godhaa jettaan taa'atii waggaa shanan dhufu ammas eega kana fixatanii booda ammas kan biraa filmaata biraa tattaaffii itti godhaa jettaan moo qabsoo dabalamaa jettaan moo maal jettaan mi'atti akka aliittii fi akka sappoortara tokkotti. Umarabbiitti otoo laallee paartiin koongireesii federaalistii Oromoo waggaalee kana keessa haala bareedaadhaan uummata Oromoodhaa keessa dhaabbachuun hawaasa Oromoo Oromiyaa keessa socho'ee uummata Oromoo jaaree sochoosee hawaasa Oromoo dammaksee mootummaan kun diina isaa ta'uu barsiisee hawaasa Oromoo jaaree jira jechuudha. Paartiin paartii federaalistii koongireesii Oromootiif qabu hawaasa Oromoodhaa yeroo filannoo qofa dammaksuu fi na filadhaa duula na filadhaa osoo hin taane akkuma yeroo eeggadda darbee yeroo filannoon duraa san hawaasa Oromoo dindii irratti naqamtee irratti baala irratti halar irratti sochoosaa turan irratti har'aas boruus hawaasa Oromoo keessa dhaabbatanii akkuma eeggaddaa sanitti hawaasa Oromoo sochoosuu qabanii yeroo filannoo qofa duula na filadhaa jedhanii hawaasa keessa dhaabbatuu hin qaban. Yeroo mara hawaasa Oromoo barsiisaa jiranii qabatamaan hojii sabboonummaa, hojii gaarii, hojii hangana hin jedhamne namni tokko maal ilaalaa karaan filannoo kun yookaan karaa akkanumaan deemtee qabsooytee biyya seera teessee otoo tolii seera hin geenye otoo wanni tokko akkini tokko seera hin geenye waan ati hawaasa jaartuu barbaada. Kanaafuu isaanilleen cunqursaa fi dararaa isaanirra gahaa jiru. Qabsoon jedhamtu kamuu takkaa qabdi tumamuu jira, arrafamuu jira, miidhamuu jira, hidhamuu jira, gufamuu jira. Kana guutuu obsanii akkuma ammallee hawaasa Oromoo dammaysaa jirtan hanga hawaasni Oromoo bilisoomutti dammaysaa itti fufaa isin farana irraan jedhan. Tole egaa fayyaa ta'e waan gaariidha. Mee kara kan keetitti yeroo as deebinu yeroo Facebook irratti waa tokko dhiyeessitu hedduu onnee keetirraa dubbatta akka nama aareetti dubbatta. Inni suni alumaattu akkasimoo alumaattu gartee namummaan isaa akkasii nama butamu nama aaru nama waan dubbatana gajjabeessee dubbatu moo waanuma dubbattu saniin wal fakkeessita haala kee waan silaa irraa haasottu saniin. Galatoomii darbii ani duraan dursee waan dhiyeessu tokko hangaan ergaan barreeffadhee ajandaa tokko yookaan ajandaa nama qabadhee irratti qophaa'een booda nama naa oli waa beeku nama hayyuu ta'ee nama qabsoo Oromoo beeku kana niin gaggaafadhaa wanta akkana yaada akkanaatiin qaba hawaasa Oromoo biraan otoo hin nama waliif buusa wanta kana mi'atti akka dandeettii kan keetii irra situmarra waa beekaa mi akkamiin ilaalta jedhee ni gaafadha. Ergaan gaafadheen booda ani waggaan dubbadhu haala keessa kiyya yookaan ani akka jedhee yookiin immoo yookaan maal jechuun barbaadu dhugumatti waggaan dubbadhu hin beeku malee
ani egaan viidiyoo waraabee viidiyoo lakkisee yookaan sa'aatii tokko booda turee akkan achi gubbatti aare of argamanii egaan viidiyoo waraabu san hooma aanaa jirumatti hin fakkaatu yookaan waan akka onneetaan yookaan dubbachaa jirumatti hin fakkaatu namoonni hedduun ammoo aliin hin aanaa aliin nama lola jedhanii kuni anugaa waan Oromoo dubbatu inuma na haarka yookaan akkanumatti gogansuma tokko natti mul'ata kanuma siin jechuu barbaada. Eme namoota akka keetitti karaa Feesbuukii kana dhugumatti waan barnootaaf ta'us waan jajjabaa warra dhiyeessuu jira ijoolleen dubartii jirti warri dhiiraa jira keessattuu dubartoonni dhugaa yeroo xiqqoo qabanii bifa saniin ganda arabaa akkaataa isaan nama hojjechiisan namoonni beeka. Yeroo xiqqoo qabanirraa saba isaaniitiif oolchuuf waan barnootaaf silaa ta'u hedduu dabarsaa jiran. Isaan kana keessaa mee namni ati dinqisiifattu jira akka jechuun yoo hundaayyuu kan dinqisiifattu taate irra caalatti garuu. Dhuguma rabbiitti sochiileen ijoolleen Oromoo shamarran Oromoo yeroo ammaa kana gochaa jiran sochii haala bareedaa fi haala baay'ee nama boonsuudha. Shamarran Oromoodhaa mana namaa keessa dalagaa hawaasa ofiitiif yeroo qabanirraa itti qophaa'anii waan saba isaaniitiif barnoota ta'uu waan saba isaaniitiif nama barsiisuu waan saba isaanii ijaaru barnoota hanga isaaniif danda'ame tokko ni kennanii ani ijoollee Oromoodhaa kan dubbattu guutuu ni dinqisiifadha hunda isaanii dhimma tokko ilaala kana sani jedhee waan keessaa si'eessu tokko illee hin qabu. Tole fayyaa ta'e mee aliin waan gandummaa jedhamtu takka ni qaba aliin? ani namoonni hedduun tokkummaa itti dhalatee nan beekanii gariin aliin bara Hararitti dhalatee gariin bara aliin Kamiseetti dhalatee gariin Jimmaatti dhalatee gariin Arsiitti dhalatee gariin baara gariin Wallagga jedhanii ani yookaan nama ganda kiyyaa jaallatu yookaan nama biraa jaallatu ani hawaasa Oromoo ilma Oromoo kamuu jaalala tokko kennaa kan ammoo ani ofii ijaarataa ofitti garuu osoo hin taane nama na beeku nama anatti dhiyaatee beekutu ani lakki gandummaa hin beeku ani nama akkasiitu jedhee na hima ani akkan of beekutti hawaasa Oromoo guutu ilma Oromoo kan ta'e guutu beekaa wallaalaa hayyuu nama kabajamaa daa'ima shamarran hawwaniitiin hunda kan ta'an hawaasa Oromoo guutu ilaalcha tokko ilaalcha Oromummaa ilaalcha jaalalaa qabaa fi tokko lama sadi jedhee ofaarsuu barbaada sanuma siin jaa. Lakki gaariidha waan dhugaa jettee duuba warreen sila amma haala akkasii mul'isaniif hoo akkam jetta maaliif fakkeenyaaf nama tokko hojii kalee dubbachaa turre namni sun yeroo naa himu namni waan Oromoorra waan gartee gandummaa kana namoonni hangi tokko Feesbuukuma kanarraa fakkeenyaaf gootota Oromoo yeroo faarsutti dhufe gootota Oromoo kan akka goota Oromootti faarsurra yookaan kanuma ganda isaa kanuma gartee ifumaa dhagiyu sanuma qofa faarsu gootan biraammoo kan qabsoo kanarratti wareegaman aarsaa gurguddaa kafalan keessaa dhiisu tokko jira jedhee namni tokko natti hime waa'ee akkan si hojii haasoo deemu yeroo itti himu mee waan kana gaafadhu jedhee yaada kanallee natti kennee jechuudha. Warreen akkasiitiif kan warruma silaa wareegamee kutellee ija tokkoon hin laalle kanaan maal jettaati? Galatoomii jalqaba namni tokko gandummaa yaaduudhaan duratti wanti inni beekuu qabu tokko Oromoon eessaa argame biyya abbaa kudhan irraa argame immoo abbaa 15 immoo abbaa 30 immoo akkanumaan isa wantee kan tokko walitti qaban isa jedhee beekuu dirqama jechuudha. Oromoon ilmaan abbaa tattaati fi ilmaan haadha tattaati jechuudha. Ilmaan booranaaf bareechuuti. Hawaasa Oromoo bal'aan kun hanga fedhe gosa ofii eenyummaa ofii otoo taatee seensi balballi isaa booranaaf bareechuutti wal ga'a jechuudha. Kanaafuu gandummaa yoo yaaddes hawaasni Oromoo tokko dhiiga takka lafee takka yookaan kun nama ganda kiyyaa kun nama akkasii kun nama akkasii gandummaa namni akka tokkotti ganda tokkotti magaalaa takkatti aanaa takkatti kadhachuun nama jira.
wanti ammoo nama ganta ofii faarsanii goota ganta ofii faarsanii wanti akkas nama jechisiisu hunduu ilaalcha dogoggoraati jechuun seenaa jaarraa abbaa gadaa dalageen Oromoo hundi boonuu qabdi seenaa nadhii gammadaa dalageen hawaasni Oromoo guutuun lafaa ta'e ittiin boonuu qaba jechuun kanaafuu seenaa gootuwwan Oromoodhaa kan Taaddasaa Birruu dalagee kan Waaqoo Guutuu dalagee seenaalee ilmaan Oromoo kutaalee keessa jiran guutuu kan isaan dalaganii hawaasni Oromoo inni Walloo inni Wallaggaa inni Jimmaa inni Harar kan mataa hin qabnellee guutuun isaanii ilmaan haadha tokkootii fi ilmaan abbaa tokkoo waan ta'aniif jecha boonuu qabanii lafee takka dhiiga takka ilaalchoonni nama ganda ofii faarsan guutuun kun namatti koo itti hafuuna fakkaata otoo nama ganda ofii hin faarsin duratti dhiiroo nama ganda ofii faarsuun Oromoon bineensa argamte anillee nuti ilma maaliiti Oromoon guutuun agartee lafee takka jedhee waa qorachuun irraa eegamaan jaa kanuma ilaalchi ganda ofii faarsan ganda ofii nan tokkotti ganda tokko keessa kalaqsanii jira garuu Oromiyaa akka Oromooti inni Walloo Harar deemee jiraachuu mirgataati kan Harar Wallagga dhaqee jiraachuu mirgataati Arsiidhaa Baalee dhaquun kan Baalee Jimma dhaquun lafti keenya ilmaan abbaa tokkooti lafeerra wal dhabna moo lafarra wal dhabna lafee sochiin qabna lafa sochiin qabna akkuma jedhan biyyi keenya tokko lafee keenya takka biyyi keenya Oromiyaa kanaafuu ittiin boonuu qabna hundi keenya gootan seenaa jaallan keenya dalaganii ittiin jaa galatoomne. Fayyaa ta'e dhugumatti haasaa agartee dandeettiin haasawaa ati qabdu kan namoota hedduu umriin dheertu si dura jiranirra harka dhibba irra mi'aawadha. Egaa hedduu galatoomii dhumarratti yoo dhaamsa qabsaa'ota Oromootiif akkasuma waboofis ummataafis hundaafuu fi akkasuma warra OPDO keessa diinaa wajji hojjechaa jiraniif mee dura warra OPDO keessa diinaaf hojjechaa jiran kanaaf mee dhaamsa akkam qabda? Dhaamsiin ani warra OPDOtiif qabu OPDO kana namoonni hedduun guutuu isaanii walitti qabanii OPDOon akkasii wanti namni beekuu qabu tokko OPDO keessaa ijoolleen sabboontonni hidhana walitti hidhee ilmaan Oromootiif wajjin qaban kan mootummaa kan keessa jiraatanii iccitii Oromoodhaaf kennan waan mootummaan tokko dalaguudhaaf kennu fakkeenya biddaan akka quraanii magaalaa Finfinnee godhachuu dandeenya warroonni kophee teessisee dhaadannaa abbaa Isaayyee godhatan warroonni ijoollee sabboontota OPDO keessa jirtutu maatirgaanii akka inni hin deemne jedhe jechuudha. Kanaafuu OPDO walitti qabanii arrabsuunis faayidaa tokko qabu arrabni eenyuun sirreessu waan sinani warra OPDOti qabu hawaasa keessa dhalattee saba keessa dhalattee gantee goobanaa taatee achi baatee hawaasa kan kee ofumaaf gabroomsu ofumaa miidhuun faayidaan hin qabu. Halkan haga fedhe dheeratullee dhima bari'aa gaafa sana ammoo bakki itti jedhaman tokkollee hin jiru jechuudha. Kanaafuu warri diina wajjin dalagu guutuun diina jalaa fottoqee Oromoo wajjin dhaabbachuu qabaa. Diina jalaa baatanii eeggamtuu namaa taatanii otoo ofii nama ajajanii waan gaariidha. Otoo hawaasa Oromoo akka Oromootti dhaabanii hawaasa Oromoo bulchanii gaarii. Garuu warri guddaa isaan ajaju biyya isaanirratti ganda isaanirratti qabeenya isaanirratti eenyummaa isaanirratti akka ta'etti ilaalamanii deemii kana godhi ati kana dandeesseen gootu warri jedhuun diina warra fageenyaan hojjeta jechuudha. Kun nuuf aanidha. Wanti nama OPDOdhaa qabu hawaasa keessaan kan keessa dhalattan dhiiga keessa gantanii diina jala deebinaa Oromoo wajjin dhaabbadhaa hin jaanan wanti kiyya kana. Tole fayyaa ta'e. Tole gaa Ali mee amma gaa kara maayyiitti deemna. Dhumarratti mee waraana bilisummaa Oromootii fi uummata Oromootiif dhaamsa qabdu akkasumatti uummanni akkaataa itti waraana bilisummaa Oromootti gargaaruu qabus walitti qabsiistee yoo nu ibsite achuun nu xumurte mee maal sitti fakkaata? Galatoomi garbii kiyyaa waraana bilisummaa Oromoo obboleewwan keenyaa warroota bosona seenanii diina dura dhaabbachuudhaan lubbuu ofii ilmaan Oromootiif jecha kennanii lubbuu kan namni hundi ni jaallata garuu isaan lubbuu namni jaallatu tana saba isaaniitiif jecha irraa bahanii bosona jiraniif
dhaamsiin ani qabu yeroo deengaggaadhaa gaafa filannoo booda waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhachuu qabdan tarkaanfii isin yoo ni jirra jettan amma isin arguu qabna jenneeni haasofnee jira jechuudha. Isaan keessa tokko ana waboon gaafa tarkaanfii isaan fudhate baay'ee tokko nutti gammannee hawaasni Oromoo guutuu biyya kana keessa jiru jaarmayni kominitoleen Oromoo hawaasni Oromoo bal'aan awwaleen hunduu gammadanii itti tolee jira jechuudha. Dhuguma rabbiitti waboon bilisummaa Oromoodhaa yoom tarkaanfii fudhataa yoom socho'aa maaltu isarraa eegamaa karaa kamiin diinarratti tarkaanfii fudhataa isa jedhu kanaaf seera isaantu lafaaf qaba isaantu dalaga jechuudha. Hawaasni Oromoodhaa addunyaa kana keessa jiru guutuun waboo bilisummaa Oromoo obboleewwan keenya warroota lubbuu isaanii saba isaaniitti jechan hunda bira dhaabbannee kan diinagdeen deeggaruu danda'u diinagdeedhaan. Amma waboo bilisummaa Oromoodhaa ati bilisummaa Oromoodhaa magaalaa seentee Oromiyaa keessa seentee nama 2,000 3,000 nama 10,000 nama 15,000 fuutee bosonatti galchuun nama hin dadhabsiisu. Garuu rakkoon jiru maali jennee otoo fudhannee wabaan gaafa bosona seene rasaasa jira, kophee jira, uffannaa jira, qawwee jira, nyaata jira, bishaantu jira, miidhagaatu jira. Wantoota kana guutuu kan irraa eeggamu hawaasa Oromooti. Hawaasni Oromoodhaa biyya hunda keessa jirtan waboo bilisummaa Oromoo. Tole gaya Ali gaaffii fi deebii TV Oromiyaa magaalaa Torontootii wajjin gooteef hedduu galatoomi siin jenna. Anillee carraa kana naaf kennuu keessaniif baay'ee tokko galatoomaa ulfaadhaa ammallee kana caala mul'attaa TV'n keessan TV hawaasa Oromoo hundaaf fakkeenya ta'uu fi kan hawaasa Oromoo jaaree akeeka kaayyoo jaallan keenya irratti kufanii hawaasa Oromoo achi jala keessuu kan hawaasa Oromoo tokkoomsuu kan saba keenya gammachiisu haa ta'u isiniin jedhaa kana caala mul'attaa fakkeenya hawaasa Oromoo addunyaa kanaatti fi sabaaf sablammoota biraallee ta'an isiniin jedhaa guddattaa kana jaala. Tole galatoomi nagaan jiradhu. Galatoomatiif. Bokka robe gagawee namaate nama nu baasii yoodata barbaachisa. Gaafa guyyaan dhufee dukkanuu jabaate waraana lagajee deebitu sodaachisa. Barri badee bara safuun jabee na guddaa caala milli mataa daala. Kan miidhames gaafa dhugaa dhabe sagumaa dhabetu warra gumeef kafala. Sagumaa dhabetu warra gumeef kafala. Nama sadii duula laga waliin cee irra saasa gawwee luni galaa baata. Isa kan baan hin tolle didee daraa nyaata. Inni armee nyaate misa daraa baate. Armeen galaalchite galaa ichi ishee hin galle alaa yeddii milmaantu galaa. Armeen galaalchite galaa ichi ishee hin galle alaa yeddii milmaantu galaa maaloo. Nyaafa duudaalee keessa karsi kaasa karasaasa. Abbaa milmaatu kaasa du'ee nafu makaasa. Abbaan ni du'aa abbaan dhuguma milmaatu baasa. Abbaan ni du'aa abbaan dhuguma milmaatu baasa. Waama dhugomoke odeessifi dambaasi dhugaasa. Abbaa biyya ta'uusa urtee kuyyisa njiisa. Seenaan ni kubaa seenaa gube falmee laba takkaasa.